Yoo Jawar gaafii kanarratti waan dabalatu qabaachuu baate isinirraa gara gaafii fudhachuudhaatiin dabra. An gabaabumatti qabsoon xumuramte kan jedhamu akka naarutti gaafa Oromoon ajjeefamuu fi hidhamuu isaa dhaabatte gaafa saamichi dhaabbate gaafa Oromoon mootummaa ifi fileen buluu eegale chaaptara kana ni cufa. This phase. Samboda qabsoo biraatti jira jechuudha. Qabsoo biyya jaaru, qabsoo rakkoo keessaa bahu, qabsoo hiyyummaa keessaa bahu. Amma garuu wanni hin xumuramne hin jiru fi Oromoon har'as ajjeefamaa jiru. Harargee lamaan qofarraa nama 5,000 hidhame. Ji'a lamaan dabre kana keessatti yeroo Oromoon dhiichisaa jirtu kana keessatti nama 5,000 hidhamee jiru. Dirree Dhawaatiif Hararitti manni hidhaa guutee gibbiin guutee asfaaltii irra nama bulchaa jira. Qeellam Wallaggaa keessatti is terrible right now. Ummanni keenya nagaa argachaa jiru. Jimma keessatti nama akka ajaa'ibaa hidhaa jira. Kana keessatti ajjechaa fi dhaan uummata keenya irraa waan dhumaniif qabsoon dhumte jechuu hin dandeenye. Saamicha yoo taate tubboo itti dhaabde san daran bal'iftee itti deemaa jirti. They are robbing the country. State of emergency wanni fidaniif waan biraatiif miti. Labsii muddamaa ka fidaniif qeerroon hamma tokko socho'ee saamicha isaanii kontiroobaandii isaanii waan isaan godhan waan hanqisaa tureef humna waraanaatiin dabalatanii ooraalii kanaan Oromiyaa saamuudhaaf saamichas itti jiran jechuudha. Namni Oromoo masaraa mootummaa seen malee Oromoon hin filan. Manni Oromoo ammas paartii fi hin filanne filannoon bilisa kan nagaya kan keessatti wal dorgoman hin godhamne. Kanaaf bakka haala kana jiru kan keessatti qabsoon at least qabsoon bilisummaa Oromoo kennuun chaaptarri kun xumurame jechuu hin dandeenye. Xumurame kan jennu gaafa kana fidnee mootummaa ofii dhaabbannee du'aa fi ajjeechaa nurraa dhaabbate gaafas gara chaaptara itti aanutti ce'uu dandeenya jaa by the way itti aanan eessa jira dhoora online itti aanan arra nu dhufuu hin dandeenye haala tokko tokkooni garuu boroo iftaan rabaa dorronni agartanii warri diisii immoo fulee oosaa ganda keessatti dhufa itti aana hedduu jaalatan warri diisii warri online kan nuti wallaan.